بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وبليانكي يا توكو توكو أكملت فيديو سقاليك إن رت الجنة جراني نقافة كران سلبا جران دردر سوى النسر جرو موبايلا غرغدا يوكان كمبيوتر قباچونا يوم موبايلا قباتي geessite hoo maal godhuu qabda Google Play ka jedhu kana isarratti yookaan Play Store ka jedhu barbaadde isarratti rukutta achi booda wanti godhuu qabdu Kain Master ka jedhu kuno kana isaa kana garte isaa kana irratti gadi dhooyita isa filatta yookaan Viva Video Free ka jedhu barbaadde kanneen keessaa tokkorra filatta ani garuu ka filadhe Kain Master ka jedhu kana eega inni si bu'eetiin geesse booda isa barbaadde isarratti rukutta jechuu kuno kana argite isarratti rukutta jechuu yoo isarratti rukutte akkatti sii banama yoo inni sii baname maal goota diimaa kana gartaa kana isa gubbaarratti rukutta kuni waan hin jirreef yeroo duraa waan hojjettuuf ati kun hin jiru kuni hin jiru kanaaf ati maal godhuu qabdaree haaraa hojjechuu edda kun bakka kanarratti rukutta jechuu ibda jedha yookaan start jedha takhatti dhaga'aan kun takhatti jechuun skip yookaan sk ip jedheetiin barreessaa ka duraa started jedha feetu start dhoyta feetu takhatti kana dhoyta ka shaakala fakkeenyaaf ka olaanu kana yoo kadhamu taate unwaana jechuun adreesii viidiyoo kiyyaa fakkeenyaaf al-aarif jedhaani muwaafiq yookaan okee jedhaan jechuu bakka kanarratti amma maal naa fide viidiyoo hojjechuudhaaf suuraa itti filachuu qabdaa naan jedha viidiyoo hojjechuudhaaf suuraa itti filachuu qabdaa naan jedha fakkeenyaaf suuraa filadhu kam yoo naan jettan taate okay suuraa as dura save godhe kompiitara kiyya keessa isa barbaaddadha okay as keessaa barbaadadha kuno fakkeenyaaf takka lama sadii afur kanneen argadhee jira jechuu afur jedheen attaalii yookaan next ka jedhu kana rukutaa akkasuma ammallee waan itti filadhu kunoo kana itti filadhee jira next jedhaani al-iftitaax jechuun assalaamu jalqabbii assalaamu alaykum afaan arabaatitti deebisee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu attaalii next jedhaani ka garaacha ammoo ahlan bikum yaa ahbaabii yaa ahbaabii jedhaani next yookaan attaalii jedhaani kadhumaa ammoo wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu jedhee geessa jechuu attaalii yookaan next jedhaani amma itti filadha jechuu sagalee kiyya san
sagalee barbaadu san deemee eessaa itti filadhaa. Fakkeenyaaf albuuma kiyya keessa seenee inni naa fidaa akkatti deemee soqadha jechuu. Fakkeenya yoo ka isinii godhu taate bismillahirrahmanirrahiim. Fakkeenyaaf sagalee gabaabduu isinii barbaadame akka isinitti hin dheeranne. Maaliifii namni yoo itti waa dheeratan ni hifata jechuu. Akka isin hin hifanneef waan xiqqashoo wahii isinii barbaada. Rabbina haa gargaaru yaa Rabbi. Dafiinaa fidi waan xiqqashoo isii sagalee gabaabduu ta namni hin hifanne. Fakkeenyaaf tana haa godhee haa caqasume. yaa Rabbi jedhee Rabbi alaa tonillee ta biraati. Tole haa soquu ta biraa. Soquma soqika. Gaaf tokko makiinaa Isuuzuun beeytanii Isuuzuu ofeera shufeera qajeelchaaf abbaan makiinaa afaan amaaranyaan beeku inni naana hin jedhani kun duubatti makiinaa waytaa shufeerri raddaatiin abbaan duuba dhaabatee naa jedhee shufeerri duubatti deeme. Naa'uma naa jedhee odoo of balbala caccabsiise. Naa'uma naa jedheen jechuu. Akkasitti balbala caccabsiise ajaa'iba. Kanaafuu anillee naa'uma naa odoo jedhuun bira wayii dabra. Bira dabruun oolu obbo. Gabaabduu wayiitti jira sagalee gabaabduu xiqqashoo takka. Isii isinii filadha jedhee iyyuu dura amma dhabuun oolu ofirraa itti dhiisa. Khalaas hin jirtu. Okay. Meetan halaalu. alhamdulillahi rabbil aalamiin. Reebal'oo dheertuudha jechuudha. Waalaa kulli haal karaa gabaabaatti yoo isinii deebi'ee sagalee haala kanaan itti filanna jechuu. Irratti rukunnee sagalee irratti rukunnee nuu bahaa wayita'ini nuu bahee sagalee barbaannu san eega rukunnee booda irratti dhoyna. Wayitanu irratti dhoynu nuu aad irratti taha jechuu. Aad irratti nuu taha. Yeroo inni aad nuu tahe san maal godhuu qabna? Animeeshinii garagaraa itti dalayna jechuu. Animeeshinii sochii garagaraa irratti dalayna. Sochii yeroo dalaynu sochii bareedaa filannee sagalee keenya saniin ka wal ta'u itti hojjanna jechuu. Taalii na keessa jedhaani kono fakkeenyaaf. yaa Rabbi jedhee Rabbi isaatti Assalamu alaikum kaarif duratti katabillee duratti naa dhufee jira. Tole iyyuu barbaachisa. akkatti deema jechuu. Kana as dabree bootaa kana argitu bootaa kanarratti maal godhuu barbaada? Akkaataa inni itti socho'u jijjiiramu. Akkaataa viidiyoon kiyya kun itti jijjiiramu. Isa yoo barbaade achirratti rukutaa viidiyichi kiyya kun akkamitti jijjiiramu. Garam garagala maali waan adda addaa achirraa asitti itti godha jechuu kun kanneen itti godha jechuu. Kana keessaa bahaa bakka kana rukuta kunuudha. Barreeffama yoo dabaluu barbaade bakka kana rukutee barreeffama addaa fakkeenyaaf yaa
obbo le yan kiyya baga jiraattan muwaafiq jedhaani kunoo kana gamaa gaman harkisee bareechisuu ni danda'a galumaatti oofee bareechisuu ni danda'a jechuudha. Dan jedhaani yaa rabbi kunoo dhuftee jirti isii tana jechuudha. Tole jedhee rabbi isaatti iyyuu barbaachisa. yaa obboleeyyan kiyya galumaatti si wajjin deemti jechuu isiin akkasitti ittiin hojjedha jechuudha. Gaafa kana maal godharee amma viidiyoo kana seef godha bakka kana agartaa isarratti rukutaa seef naa tahee jira. Viidiyichi kamiin hime viidiyichi duubatti deebi'eetiniin maastar kaayin ka jedhu baladhaa. Viidiyichi kiyya ka arreef hojjedhe suni kunoo maqaa isaa kareef katabadhee nalaareef ka jedhu kanaan katabadhee maal godharee amma gara viidiyoo keessatti deebisaa sheer bakka jedhu kana bakka lakkuu lama qabdu isarratti deebisaa hifdul viidiyoo filma arad jedhaanii isarratti rukutaa diqqaa aliyaa yookaan haay kwaalitii ka jedhu kana ka ol aanu ka duraa tana irratti rukutaa kunoo jaarii tasdiirul mashruuc jechuun maa inni prosesni sii jalqabee jira eegiinaan jedha akkatti eega jechuu. Tole viidiyoo kana amma yuutuubii irratti illee dabarsuu danda'a feesbuuk irratti illee dabarsuu danda'a jechuu. Tole asii yoo inni geesseetiin hin jedhee eessa dhaqaa bakka viidiyoo dhaqee fakkeenyaaf bakka viidiyoo dhanii dhaqee as keessaa baafadha jechuu. Viidiyichi kiyya as keessa jira kunoo kana fakkeenyaaf bismillah isa kana ta'a jechuun viidiyichi kiyya. Gaafa kana maal godharee asumarraa daayirektii intarneetiitti dabarsa. Asumarraa daayirektii akkanatti gadi yoo hin qabu selekti naa ta'a ka ol aanu kana kunoo botaa tana isirratti mushaarakaa yookaan sheer godhi jedhaa naa dhufaa fakkeenyaaf feesbuuk irratti dabarsa telegiraam irratti dabarsa fedhu waatsaap irratti dabarsa fakkeenyaaf telegiraam irratti haa dabarsuuni hin filadhaa okkee muwaafiq jedhaan telegiraam irratti dabarsa jechuu kun deemaa jira la. Eega kana yoo kana kanaan geesse viidiyoo hojjadhee dabarse kana hundaa feesbuuk irratti ka dabarsee geesse kanniin maal godha liinkii itti hojjadha jechuu. Liinkii itti hojjadha mee akkamitti yoo jette kunoo fakkeenyaaf kana yoo ta'e bakka qastii xiqqishuu tana argita isiirra gadi rukutee akkana gadi deemu kunoo naskur raabit yookaan koppii liinkii jedha. Aan kana kunoo gartee mallattoo qaba achirratti rukuta eeywa koppii naa ta'ee jira dhumarratti deebi'a keessaa baha maal tuqa wanni ani barbaadadhu URL shortener yookaan URL shortener ka jedhu kanarratti rukuta isa buusa jechuu. Kana buusee geesse fathii open jedhaani yoo open jedhee geesse kunoo paste your long URL short here naan jedha kareefu koppii godhe san asirratti paste godha jechuu. Watan paste godhe geesse achirratti yoo inni naa dhufe dan jedhaan garra aanu kanarratti dan jedhaan hin eega konoolaan gabaabsa jechuu. Waan reefu kana dheeratu konoolaan Facebook maali ka jedhe kana dheeratu kana gubbaa kanarratti kalama lamaan naa geesse jechuu. Google konoolaan isa kana gartee isa kana kunoo
karaa gabaabaan naa gabaabsee EKIITH isa qofatti naa deebisee jechuudha. Gaafa kana koppii kan jedhu karaa irratti rukutee deemee waahila kiyya ka erguu fi barbaadu san feesbuukii keessa deemee innu waatsaappii keessa dhaqee waatsaappii keessaa ergaaf jechuu. Fakkeenyaaf Al-Aariif kanatu iyyuu waanaa ergee illee isaa erga jechuu. Fakkeenyaaf kunola isa kana ergaaf jechuu karaa gabaabaa. Inni illee dhaqee achi teessanii wannoota xiqqashaa kana dhahee googil gubbaa dhahee yookaan feesbuukitti isa deebisaa inni nuyyuu feesbuukii gubbaa dhahee waan reefuu koppii godhisan banadheetiin ilaala jechuudha. Kunoo kanarraa naa dhufee jira. Naa dhufeetiin hin jira. Haala kanaan viidiyoolee hojjedha. Liinkillee gabaabsadha. Haala kanaan hundaayyuu hojjedhee obboleeyyan kiyya ergee akka isaan itti fayyadaman isaan godha jechuudha. Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Kana dhageeffattaniif warra itti fayyadamullee Rabbiin haa taasisu. Nagaa keessa jiraadha.